إساس جالتي مو أتي جالتي أنيس جالة دينك جالة ساني كم أنيس جالة يعني إيش اللي تجارة لوني قدني وجو كمية دوري Tadi جالي boleh nampak tu. لا لا جولني فودا جولة ما رافع ترى جولة ما فودا جولة ما رافع ترى جولة نيم قد سافر عندنا جولة أتي جولة جالي نيم قد سافر إيش جالة ده إيش جالة ده ما يسان جبو إيش جالة ده ما سانجيبو إيش جالة ده ما يسان جبو أتي نقول جيبو نقول تاسع مثلا عبته وبو بدر جالي كساهو Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka sinfuune daawwattoota chaayinaal tuupi aanee jaalala jirra jirtu isin jecha obboleeyyan keenya qaqqaalii har'aan tana waan ajaa'ibaa isinii qabannee dhufnee jirra. Abbaa yuutuubitti illee hin jiru. Aanee jaalala har'aan tana nu biratti hin argamu waan ta'eef inni har'aan tana itti jabaate dubbiin. Haraafama kute maddaan duraan dhaame sun itti jabaate obboleessa keenya akkuma du'aa godhaaf turtanitti Rabbi nagaa naa deebisu jecha akkasitti dhaamsa baay'ee dhaammatee fute yooniif gartee namni kana duuba gartee mana dhufu taa'u taatellee kaameraan marii irraa gartee yoo wanni gartee ragaan akka argamuuf jecha kaameraa marii jedhee biraa futee jira. Akkasitti obboleeyyan keenya gammaan tana kaameraa kaadhee akkasitti bakka isaa bu'ee dalagu jira. Akkasitti daawwattoota keenya nagayaan gartee waan irra gahu teenyu nu hordofaa isiniin jenna. Nu wajjin turtii gaarii isiniin jecha kaameraa haadhunaan jedhe haahii gartee waan sirra gahu hin beektu ragaaf jecha haadhuuti. Akkasitti waan dhufu waan hin beekneef obboleeyyan isa keenya tokko ammaan tanaa ulaa dhadhaa jira. Akkasitti kaameraa kaannee jira obboleeyyan keenya mee nama dhufu jirullee hin beekne xaaqaan oggaa laalu garuu isa natti fakkaata. Mee walumaanuu garraa waan ta'eef akkasitti nu wajjin turtii gaarii isin jenna. Itti kun ammaan tana ulaan dhadhamaa jira waan ta'eef obboleessi dhufu jira. Yaa deemee amma ulaa irraa banuu fi obboleeyyan keenya ulaan dhadhamaa jirti obsaan nuyi gadda isin jenna. Seenaa. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jirta Jirroo nagaa akkam fayyaa? alhamdulillah Nagaan alhamdulillah Hiita. khairin rabbiin badin Kootu ta'a. Zilaa jumaan taara akkamittiin hin ta'e jetteeti Ayyee. waan nama ta'e isaatiillee mi waa ta'uuf illee dhufne Ayyee gammaali gaanii isin teetiin isin obboleessa. waan ta'e haa quba qabdaatiisi wanni ta'e haa waamuu dhiira garaa irruume Ayyee maal isin? amma haa tiis gaa ijoollee natti as ergite maal mijoonoo maal ta'e Isin moo? isaarraa bulteessinu Isin asuma jirti ati. Kan duba kana kana ta'e isin. abbaan manaa tokko Abbaan manaa moo? Abbaan manaa irraan tan jiru weete. Hin gadda gaa akkuma ati quba qabdu sanitti. ayya Biyyoon beeytee inni karaa haafama kute. inni karaa hamaa kutee Karaa haafama kute mallee hin galle beeyte. Achiin akkasitti gaa kaameraa kanallee kun akkasi kaadhee. kaameraa jiraa isa Anumaa taa'ee bara kana kaameraa kana gartee xiqqisoo. almaa feesi maa feesetti Laalaa akkuma fin kaadhee dattaramu jira. waan bareedaadha fi qaannani akkanaas haati ijoolleen itti sargiteetuma bar obboleettiin teessi bira geesse moo hin geenye jechuun risaalaan na dhufteetuma haa idduma sanaan qala'u jees dhufe haa na biraas hin geenye gaa isiini amma gaa eessi jirtiree gaa isa barbaannoo Obboleettiin ta'e beeytee dhuga sittillee ni himne. Isinis Tomaattillee natti himne egaa oguu isiin dura manaa baatu ijoollee natti ergite egaa amnetti namaa sunis egaa inni surtii mire amma egaa yeroo natti kaloo egaa sila akkanuma risaalallee na barreessite egaa walumaa agarra amma egaa wal arguus hin dandeenye egaa ammas egaa dararamee dhufe egaa amma eessitti eessitti sinoo. Sanunda dhugaadha silaasitti immoo wani na godhe. Ani gartee dubbiin achi dhumatti jeetiin fuudhee duraan illee sibiilaa fide akkuma beekamutti. Egaa beektaa dubbii tana ilaala amma dubbiin irra qabaafichi qabaafes qabaan taatu si amaneetiin si kanneessii tana galchi jee harka keetii irratti akkas wal godhanii dhiiga san buusanii rakkoo dillu kun uumame amma isiin tunis manaa baatee hin jirtu amma ishii tanoo eessatti hin barbaada haa isaa hin jiru jettee inni fiituu dhawame manaafamaa jira kaameraan kaadhee taa'u jira bara kanuma natti obseen tette amma gaayyee amma gaa akkam godhare Tana duuba bara makki goonu jirtu. Isinis gochatti namtu irra daleete akka daleeteen kaatee gabbaate kutte. Hoggaan jala deemanii achi buutee si dhabe. Yaman tun guutuun irra nafa. Bakka ijoolleen geetu dhabe.
bar namni kun beekaa dhufa. Nama eegan dhabe dhiiroo ani isa bira gartee jirti jeetti yaadallee halas eegaa asii dhabamte isa bira jirtillee jee yaade laakiin immoo isin hoggaan dhagahu asii baafatte san yaman keessa beeku jiran jette afaan maan dhagee gartee sittiin dubbadhu dhabeetiin halas asii dhabeetiin. Amma wal dhabdee sanis natti nimne erga wal dhabdeen tillee hoosira dhufe asii akka manguddoo hambaa tokkotti akka nama wali nama fayyisuu tokkotti waa hunda dubbattee fixxee waan jira jidduufitti gulantumarra tolti bultiin obboleettiidhaati manatti naasu hin gilleeyyeetiin akkas hin qaanfachee akka achittillee waan hin taane haasofnee wal hin qaanfachiifnetti kabajaadhaan si jala kaayaas qajeelche rakkoon tillee hundi amma erga uumame amma isiinis manaa kutta jechuun dhagee dhufeenillee amma gaasan gubbaadhaan ammaas tanaa fuudhuu tamma dhufte tanaa jechuudhaan dhagee beektaa miijoollee waan beeku amma fuudhuu gaa beektaa harkumatti hin jiraamire amma gaatis akkana jechuun jirtaa jiran amma isaa isi jiramu siitu isi jiramu amma barana du'uunaa booddanii. Sana dasiiboo qabdi akkamitti dasiiboo qabdi antiyyaa walittiin fayyisan fayyaa isaaniitiin guutii isaaniitiin barbaadu duraanis. Tanammoo intala mallee intala teessanii obboleetteetu gochattaan dalagee takka uumaa namaa gocha akkana tanamarra dalee osoo antiyyaa gartee bira jiru kabajaatti jallee dhabdee isarratti zeetan eeyite kabajaatti qabannanii maqaa jala galti ati umma gubbaadhaan taan fuudheetu jiruun ammoo atoo gubbaadhaan taan fuudheetu jiruun kabajaatti qabannaan abbaa amma jettee akkasitti si jala buute harkas hin darbuuttee anilleen akkasumattiin si jala kaaye ammaan talataan haa fuudhu jettee amma isinirra rakkoo fitu jira absiis manguddummaan teessuni tanaa miyyoon. Hin haala miyyoomu miyyoon isiin tanuma ta'e. Ati hoo akka ada liga sana kaya syaitan ya liga kajian sakala itu. Hadipin waroli bode bukti nama jika kermat jadi kimsite rufte gubbaga bute hana fudu ete gu kanati gubban rufte atau bodo yo kasi gubba fudu yo kami boleh tingkap dot. Lam beting kau arka. Waini dijeni isirap kurti si dise hote. Syariah apa yang waini dijeni na kami. Anak pun ini bakal kalah sih banget. Tahu tadi tahu beneran naik tadi. Rubaya mistake tondara naite zeta rannago mimalif ni una hain fursti gote silaba afte wo yara ko kasi atemme duba amma isma yer mura taw girta ammati alimo dirkama na furu ko barayda dirkama si furu ko ba dirkama na furu ko ba inu kun jarti ka ba ilmu ka ba rabbi sira duida galche mo kami isa to wallale zaman talage mana kala ai amma teekleen ta'e nummaan ana fuudhu isuma gubbaanni hirmaa mushkilaa dile dhufta kanallee agartee qishollee afuro nama baafachiiftee anallee maataaf dayyaa'oo. Tumba rafuu nama barbaachisuun qabdu haa inni akka mana fuudhu barbaada isiin ifi kuttee bukti si dittee ani inni kana fuudhu barbaada jeeti. Ati kan inni si fuudhu barbaaddaa jechuudha. Waan bareedaadha shari'aan hangaa fure jemte duuba gaa'inni kun ilmaanis qaba jaartiidhaas qaba jireenya dhuunfaasaa horatee kophaa jiraachuu jira amma jireenya kan dhuftee seentee nama lamaan jidduutti akkanatti quuqaa taatee nama buqaaftee akkanatti si gammachiisaa mi'atiis. Gocha inni dalagaa kan inni tana dalagee. Gochi inni dalagee muturaa isaanii waa xiqqishoon kaan dhageerra biyya wal jaalachuu turtan san dhumate ammaan tana rabbiin riskii si haa banwatiis yoo deemtee kabiraa tokko laallattee karaa kasii wal baaftan gartee Allah akka heetii laal. خاسمين واتر خاسنا زمني سلالتي وسنتي لم تيو بريدي ما يكن نجيت أو أسي ما مشاكل جرا بيجرا مشاكل جرا نم والله عن كل متى خلنا غريغري ريبة نبيجرا غريغري بنام غريغري أما تي سنيفو خارج راسي ملا أما تي قال أتو أما خلاص يبغى سنبي ترى وان قشة دلوا قتني قرتامي كارنا بس تقول له ينجرو ada si bos to konjiru atis gamma kaisa gubate hospital ada gura kaisa maatu na guba hospital maatu na guba maatu na la lamada la jeti sira gamfa jira be kaddo amala la bodo ma amma ka jecha kana bodo khabirana jinnan beti ni si fanni si asitti duutu sira akasi dufe inni fudu mal jirto fudame sinis ka be kadil mo ma to sabarina awonni dufe baramo bolitiyan barbada dufe sangu baranis tuna furu etani asjirtani mire aiga wajji kana kami dalagama numa hunda keenya bar yoo ta'e aadaa fi shari'aadhaan karaa guuttatanii dabalachuun jira balaan dilluu kun bu'ee immoo ammaas kana gubbaadhaan isa atis laaliga akka manguddoo tokkotti ati manguddoo jeetiin seega manguddummaan ta'e guutana fixuu dadhabde ayi akka mireega ayyeega ammaan tana
isinis dhabamteettanii mire Ragamtiin garlee baramu bakka ijoolleen ga'e. ati immoo mee tarraasaantu dura isaas jaalate moo ati jaalate Anis jaaladhe anis jaalle isaanii qaba anis jaalati kana. isin lachuu jaalaluu qabdanii jechuudha Kanneen. duri ija wal kaattan qaba Anis jaalle isaatu achii Itoophiyaa sana fidee miti. Innis ni fudhayee natti ni. Itoophiyaa irraa siin fuudhajee si fide isumarraa qabalee Isin fudhayee natti. isumaa si fide jechuun isumaan fuudhajee haadhuma manaa ta'uudhaaf ho'a Isumaan natti. amma girgiriitii lafa nama wanni humtanuu kun jirtu haa duuba gaa waluma fuudhuudha amma takkanaa taa'e amma isiis nagarree beektaa amma gaa akka nama tokkotti ati isiis nagarree ijoolleen hoo isheetti mee Ijoolleen asuma jirti. amma gaa Ijoollee akkamitti godhatu? ijoollee haa fuudheetiin deemaani Osoo abbaan mana hin jirre duuba akkuma ijoollee duubaa fuutee deemtaan. amma gaa Kan nama hin taane. laalaa ni taate akkamitti hin taane amma saniifuu ijoollees fuudheetiin deemaani isiis ijoollee fuudheetiin geessee mana galchee isillee deemee itti barbaada isinis amma gaaraadha isin amma aruusaa biyaatanii ijoolleen isin taa'abdi saniifuu amma waan ijoollee tanaas itti jiraachisu isarraa fuudhi akkasitti akka nama tokkotti akka nama jiraachisu iddoo tokkotti akka haala tasgabbaa'aa tokkonis tasgabbii hordee ijoollee sanis jiraachisaa ifis qalbii takkaan taa'aa har tokkonis isitti barbaadu na godhiin siin jaga ammas ijoollee maa fuutaame Ijoollee sana bara ammaan tana abbaan manaa mana dhaliisee fute. Inni nu gaadhu fagee yoo eeyitee hangas gartee istinne waggaa dhufe gartee bira dubbattee akkasii walumaan gartee akkasan murree gartee osoo abbaan manaa mana hin jirre inni kunis itti lafee beekadhu lale itti lafee beekadhu. itti lafee bara ammaas Abbaan dhufe akkasitti irratti dubbattee akkasii kanneen akkasitti gaggeessina qabu. Wanni biraa dhugoon hin jirtu. laa amma har'a ijoollee fuudheetumaan deema ijoollee fuudheetiin isii itti barbaada akkam jettare Isaa fadhuun siin jenna. eessatti silaalee isa afachuu illee mee laaftu mallaa isaas numaan afadhaati bar isaas walumatti ce'ana ganaa bar akka mana haaretti molitichi bu'aanaa bar isaas amma bar amma mataan seenne bar amma duroo keessa gadi hin buune amma duroo sunnaa guuneetuma musulatti akkana jijjiirreetuma bira dabru jirra malee amma itti dhufne waan hundaa'u saniifuu amma ijoolleen mana kana jirti moo kana Ijoolleen moo? Ijoolleen ammaan tana mana gamanaa kana jirti. Rafu jettuma ijoolleen. rafu jiranii akkami gaa ijoollee tanaas fuudheetiin deemuu fadha Ijoollee gaa duuba akkamitti ammaan tana fuutee yoo eegaa ganama yoo hayoon anti yaachi keessa irra hin jirtu. ganama Yookaan isaan wal ganamni gartanii gurbaanis wal gartanii fa'a. isaanis wal harkuu amma eegaa hufte haaslattu isaas deebinee ilaaluun keenya oolamu haa yoo rabbiin jee amma gaa sanaafiin gad dhufe haa jaafate amma gaa manguddoo ambaa Hayyamee maal jedhe? duraanis qabnaa miree jiraa biyyaa Jira kun. ammallee jirta ammallee ta dhuftullee sumaa fita amma waliin layitee bar dirqin goote waliin layitee Inni boo dubbiin ammallee akkuma wantoonni dubbuma hafte nu. amma bar dirqin gootee bar ammanis jirjirattiin jira Hayyee. saniifuu beeytaa ishii tanaas garaan nan taa'u deemeetiin barbaada Hayyee. ijoollee fuudheetiin deema kaayee silattuu gaa amma gaa dhiifama waliin hafuura fudhachiise kaan qalbii takkaan hafuura fudhu amma Bar wanni ijoollee gallee bar. Ijoollee wanni kana gartee numan taane ijoolleen abbaa duuba. laalaa ijoollee ni fuudha Mutaa maraa Ijoollee maraa fatara. ijoollee maa fuutaa Ijoollee maraa fatara ijoollee ni guddisaa. intal ijoollee ati Ijoollee tane ni guddisaa isa jaaladhee ilmaan isaa hin jibbu. isa jaaladhee ilmaan isaa jibboo Isa jaaladhee ilmaan isaa hin jibbu. ati inni kun hojii fuune gurgurtaa isaa keessa dhaabbattee oguu bareetti jaamanii gastaa Aboo fitinaa rabbi na qabatteetii mee uummata. Aboo taa'e. Uummata natti himadhaa. mataa asiitii adda cabsa Namoonni natti kan qabu walii wallaale. Aboo mee taa'e. Otto beeku. anabbaa Atuma ati baakam Atuma eega dumboo deemnu. Hoos na dhala taate malee arra garaan isii dhoosa isii Kutatumaa. walitti dachaanee Kute karaa isaa takka mubalee jokkate. Nuraa beeman waan. Horiiraan dhalaadha. Maal lasee? Obboleessa dhiiraa hin qabaniisi. Hottu meetis boo maal ta'e. Maal Hottu meetis hottu meenas hin jiru. Maal kana warra waaqanii deemee galtaa Kawwee ilma isaa kana guddisee ilma isaa Hottu argu fudhu. Dorgi gaamma dorgi Akeetaa akeetaa. Maal inni fidee taree? Bareetti dhalaa wajjin dhalani. Ni qabamu karaa min qabamate waslaattaan Wai atumaan dhalaa gataa meetis. dhala dobbolee karaa sujjinaa karaa sujjinaa lanneen Gataa mee haara Gaafa buufatti tumee deemu kusulatti uusanii gaafa haara tumee. dhaabama buufatti. dorgi Gaafa amma tumee deebi'a. Nalo dhiis. amma dhiiga lammaffaatiin buusee Guddisee maal maas barsiisu ta'a. awwa yaafideen gaammanarraa Laafii mee gataa. Atis nagarsiiftaa habajaa dhiiraa godhetis. Dhiiratti nuti eebii dhiiratu gataa. Inni qaanfatu natti taalu. Qaanfatu natti taalu. narra achoo fi gaammaan tanaa Oyi maal ta'e inni? Gataa gataa. amma narraa qabu gaafaan si walitti Lakkii.
Yookaan akkaan beekutti walii qabee intal Jajjabinaa meetii dheeraa lafa fudhatu. Mana dhageefu. mataa shifna gootanii Laalaa boon aariin hiili. Taa'ee mana goota. Namni dhala dhageessa akka aaranii gartee mukaan darbanii. Waan shite tan dhaban jedhan. dhuga Oromoon numa itti hunda Ati sammaan tana aartee keessaa utaaltee anallee keessa tolchis jirtaa girgirumaa keenya jiru obboleessa ta'e. Akkasitti beekadhu dubbii waan hundaa'u namuma gartee dubbateef beekadhu. namni gatee amma naafisin bakkitti ol gaafannu amma isinis datti ol kaateemi walumtaa buleetii kee bara arraba manaan harka buleetii kee nyaaddu seesheeti akka waan isiin shafeemtee laaltee nakkaatee bara ilmaannaa guddisettee Ammaan tana dhageessa. Isillee xiqqaatu akka dhalaan laalayyamu. Dhalaan sun garuu Kaan fattoo nama dubbachuu. obboleettii jettee haadha ta'e obboleettii ta'e akkas jaartuma ta'e dhimmaa ta'e. Tanaa jecha gartee aartee keessaa mutaalii miti. Sanummaa Wanti dalaanii fi bargochaa dhalaan hin dalee ni dalagu jirtii bara. Numaaf fixa Waan malee waan hin deemne maas. Numaaf fixa dhageessa. Sanumaaf ati immaan tana. Amma isin wanni fixan hin jirtu. Naaf isin bakkitti ol gaafannu ni jirti mana seera wal gaafanna. Mana seeraati. Mana seera wal gaafanna naaf isin. Seera keessaa. Mana seera wal gaafannaan jee yoo akkasii jettan kana aadaa fi seerri jee akkasii wal beeksifna yookaan wal faamna haysa naa tattaana egaa. Deemu akka beektu wal gaafanna. Wal gaafanna. Obboleeyyan keenya akkuma kun olaaltanii galtan kana kun as dhufee gaannilleen mashaqqaan irra dhaabe mijoollee itti fiige jechuudha. Hattaa mijoo gartee bakka harkaan dhawwe ani tokkicha bichaa isaan jidduu jira. Wallaahi waan na mudate anumaa fi gartee rabbii beeka isinillee kan magartan kanaati. Akkas egaa obboleeyyan keenya turtii gaariin isin jira.